أستاذ وليد يو كبيتاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الله وسلم عليه وشر وسلم. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارنا الله تعالى من النار وإياكم آمين. درسين دنيا تاراتون قابو كنو درسي خراف رفاتي حديث اللين كرم خراف رفاتي مال الراتو بتي وني بيجان متى يهدر دم المسلمين. ديغا مسلما غنقو يرو أكم غرتي حرام تا. ديني مسلما غنقمو وان انكم نف وان قالي وان تيف غنقمو غرتي يقو أكم حرام من سن حرمان سن الراخاتي وانجول الله يسو. أكا جروتي حرامي حرام من يرو أكم الراخاتي يخجو صلى الله يسو حرمان سا قبض. عن ابن مسعود عبد الله عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود الراودي فميغا ابن مسعود يقول ان عبد الله بن مسعود يبر سنو بيان سو كذي. عبد الله بن مسعود الراودي فمي رب ذرا جهلته قال نجي عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجي لا يحل يجون ابدا حلال توجيه دم امرئ مسلم جچون دين المنامات کو دين الاسلامات کو حلال انتو الا بعدا ثلاث جچون واسدي ملئ نما واسدي دلگه وان سدين غرغدا ديغسا بلاش گو ديغسا رے گو ک جان سنکا سيو تاتے ملئ وان براتين کرتے حلال انتو جے نمچدل واسدين الراتا درا السيب الزاني يچان نما تکفو دے خنگرتے ایگس بودا زنا گو دے جیبو nama takka fuudhe assayyibu jechuun amma asirratti akkuma dhiiraa godheeti jee hunda jechuudha. Dubartiis haa taatu dhiiraas haa taatu assayyibu zaanii nama takka nikaaha halaalaatiin nikaaha gartee sahiihaan fuudhee itti ida'ame jechaadha. Eega fuudhee fuudhuu qofa odoo hin ta'in amma nama tokko haa fuudhee asii biyyatti nikaa godhatee yoo asuma qilleensa irratti hiike kanani fuudhe jennuun. Sigalee fuudhee garuu wajjin galee jechuudha. Nama fuudhee wajji galee baana jechuudha. Wajji galee kan eegas booda dilii irratti bobbeessan sangaa saniin gartee dhiinni nama tokko halaalli tahaa jecha jogguu sun haddi jecha ajjeefama jechuudha. Cafaqama jechuudha rajmii. Rajmiidha cafaqamaa jee namni sangaa of ennaa horjamu jechuudha. Wayin lam yakun mutazawwijan fi haala zinaa littisaabi bil ihsaan. Eeka. ammallee wan nafsu bin nafsi jechaan ammallee gartee nama tokko kan lubbuu namaa qisaasee lubbuu namaa dhiiga namaa gannaqee je amma gaa fakkeenyaaf namni tokko yoo nifi gartee badii dalagee zinaa yoo nifi godhe yeroo irraa kana keessatti if dhoyseetuma rabbii isaati irratti araarama kadhachuu qaba malee if babaasuun qabu jechuudha. Gabbahee namni tokko sadrii rabbiin isaa usattare halkan keessa waan fedhe dalagee gabbahee guyyaa gartee odeessee yoo nifi wanna jee kuni jar'atun alallahi rabbi irratti gartee namni kuni jeenomuu jaaniin dilii kasiitiin dalagee namaa utti dhaadachuudha jechuudha. Sigalee nabiin nagaa fi raamanni irratti haa jiraatu tokko jee kullu ummatii mucaafan illa almujaahiruun cuftummaan ummata kiyyaatu irra dabruun ni godhamaaf dilii isaanii jee waan silaa balleeysan dilii sana irra dabruun ni godhamaaf jee illa almujaahiruun warra dilii isaanii dirree baasu malee kaaboo gabbahee akkasiin dalage kan rabbiin nu isa sattare akkasiin godhe akkas jee kan odeessu malee jechuudha gaawoo. Har'a gaa miidiyaa irrattuu gabbaanii odeessaa jiran. Sigalee hada yoo taate malee jechuudha bar. Namni tokko zinaa godhee jechuun dilii gurguddoo yakka gurguddaa nama goosisa jecha. Qasbii jaaniin arraba ofiitiin nama darbatu. Sigalee suuratu nuur keessatti deebitee yoo laaltee kaamoo akkaataan namni tokko zinaa godhe jaameetti murtaa'u kuni qaadiidhaan yookaan hoo gartee imaama muslimaa ka biyya bulchu saniin ragaa guutuudhaan ka iqraaramu ka murteeffamu ragaa isaa rabbii nama afur godhe boo afur namni tokko yoo warra viidiyoo maarreeta amma onlaayinatti faranjiin dalaytu kana jetta jaamu kana yoo waan akkasii ka dalagu taate malee haga namni afur dhufee ragaa isatti bahutti ammallee gartee haala shubhaan wal fakkeenyi keessan jirreen ka qaceello zaahiratti haga namni isaa harkutti akkas ni godha rabbiin waan kanaa gartee
satrii irra haayeetuma godhe jechaadha rabbiin keenya subhaana wa ta'ala rahmat isaatirraa satrii gurguddoo irra haayeetuma waan kana godhe jechuudha. Saniifuu gaa yoo abbaan tawbaa rabbiitiin tawbadha jee dhaqee imaamatti ifime malee kun wanni isa beeku hin jiru. Yoo dubartii taate intala takka tane heerumiyyoo taate ilmoo dhalte kun garagaan giyaadha jechuudha. Kanaa jechuun biraa barbaadan jiru saniin beekamaa jechuudha. Ayyee والنفس من نفس جنم اللي لبونا ما نما كساسه نما لبونا ما أجيسه سنغا كساسا بجيبا ما ربي سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها كتاب دركيسة اللي ختمنا جيبر كتاب يهودا في نصارى كيسة اللي خوا توراة كيسة يهودا رتي النفس بالنفس لبو لاب كساسا أجيبا متيجو إرى كتبنا جرى جيبر سنفوغا نمني سمالي بجيبا ما لبونا ما أجيسه كساسا ajjeefamaa jechuudha. Yoonii fi namichi namni irraa du'e san afwii godheef malee yookaan diyaa gumaa yoo kafaluu jaalate malee jechuudha duba. Yoo namichi san yaa ijoolleen amanuu kutiba alaykum alqisaasu fil qatla nama ajjeeftanii lubbuu namaa namni ajjeese qisaasaatu isin irratti wajjabe rabbiin jee subhaanahu wa ta'ala qisaasa jechuun nama ajjeese ajjeesuudha. يوني في وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس جي قانون دبته مره يوني في نمشي نمن الرادو إنسان ديادان فردا غمادان جالدا غمانين فردا دي نانا جيسنا جي مله يوخامو رب ما يجان ردربي في نانا جيسنا يجي مله نمن سن نمجي فما والله من كان سديسان والتارك لدينه نما دين إسات إيسيجا إيغا تكا أمانه إيغا دين كانت تيجا تكامن يبودا ديبي أولا يقدر لا لا فرطو في ديسون يسرجد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع يا رب سبحانه وتعالى قرآن كان كيسا أمنتين ببلن درا لا لا فورو في ديسو في فرطو يسرجد تيجا إيجا تكتي أمن يبودا مو deebi'ee ta'u walummaa walii gad deebi'ee amantiin tun amantii akkasiiti akkana jee uummata keessa balleessuudhaaf gad deeme kuni qabameeti ni ajjeefamaa jechuudha. Akkamitti ajjeefama kunis erga shuruuxa mataasaa qabaa bara. Yooma akkas ta'ellee istitaabaa waan jaanii ni jira. Tawbaatu irra barbaadama jechuudha. Namichana wanni goote kun waan diin keessaa si baasu diin kana eega dhufteetti seente booda haareetti alarraa baate eega kootu jaanii ni gaafatamee eega gaafatamee istitaabtoomaan irra deebi'ee booda lakkii an dhugumatti diin kanatti kafre jechuun isaa eega bayyane ifatee booda ajjeefama. Akkasumatti sharxiin nama ajjeesetilleen akkaataa qaba ulaagaa mataa isaa kan fuqahaan dubbatan san qaadiitu irra gaggeessa jechuudha. Wantoonni kanneen waan mana murtiitiin raawwatu. Sadeenu waan mana murtiitiin ragaa fi ulaagaalee mataa isii danda'ee raawwatu malee waan namni sadarkaa dhuunfaatti yookaan hawaasummaan akkana bittinnaa waan jiru godhuu miti jechuudha jara keenya. Akkasitti waan takka jala muranii haala akkasitti ibsaa deemuu gaarii. Maaliif yeroo ammaa kana jamaa'aan takka tan mutaxarrifaa jechaadha. Aqiidaa keessatti xarafa fuutee deemtuun haaluma taanetti uummata nama islaamaa dhiiga isaanii qisaasanii haddirra dhaabna jaalii waan takka goggodhanii jira. Wanni san sirrii miti. Qisaasa dhaabuun mootummaa guutuu dhaabbattee sistama guutuu sistama koortiidha kan namnitti amane kan uummanni gartee bakka buufate uummanni shuuraadhaan kaayyate saniitu waan kana godhuu danda'a malee jammaan takkeeffumaaf meeshaa hidhattee gaara keessa seentee kun izina godhee kun maarree godhee jettee nama qisaasuun akkaatuma lubbuu ilma namaa nama muslimaa itti dhiigasaa halaaleeffatan itti qisaasan keessaa tokko malee wanni san wayitti hin laalina akkasitti hin laalamu jechuudha wanni san. Wanni san waan haddiidha jaamee ilaalamu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammallee fakkeenyaaf nama tokko yoggaanii fi gartee amma shuruuxa laa ilaaha illallaa ni himna. Shartii ulaagaalee laa ilaaha illallaan tun qabdu ni himna. Ammas nawaaqida islaamaa ni himna. Nawaaqida islaamaa jechuun wantoota islaamummaa tana nama jalaa diigan jennee ni tarreessan. Namni waan kana dalage ni kafra aqiidaa keessatti tokko karaanu sana dhageessanii mi jedhana. Aqiidaa keessatti tokko karaanu namni waan akkasii dalage ni kafraayan. Amma taariku salaatummaanuu namni fakkeenyaaf salaata dhiise لا يرون من الأعمال كتركوه كفرا إلا الصلاة صحابا نمني دلقا روان دلقا متوقع خيسا ديسي صلاة مليخة نما كفر سيسا جاني يادا ننجر جان إيه
فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم رب سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم جي ثلاثة خنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله جيدي ثلاثة في زكاة اللي خيسة دبتين شسن اللي ثلاثة خنا بنمني إيزي خوني كفر ما من الله رئيسة بافتو قوتو تي كفر مو أكمي وان جورة علماء نقاني في دبتن إيني كفر خجي نجرا أمو لك يوني في جهود كفر ملي أنر تنجر صلاني وجي ملي دي ملي قوتو بسم الله رامبو خجي نجرا أمو namni je irra guddaan na fuqahaadha kanani jaan anna taarika salaati yuqtalu litarki haddiidhaaf ajjeefama jaan haddiin nama salaata dhiisee namni tokko salaata dhiisee yoo salaatuu didee haddiidhaaf ni ajjeefama jaan kunillee waan jiru jecha wanni kun hundi wantoota mootummaan gootu malee waan namni sadarkaa dhuunfaatti godhuu miti namni tokko hoggaanii fi waan islaamummaa irraa isa baasu amma yoo salaata dhiisees nuti humnatti hin ajjeefnu qabna ajjeesuun nurra hin jiru jechuudha. Nurra hin jiru. Maaliif mawaaniyaa fi shuruunni san hin guutamu asitti. Ka godhuu danda'u san mootummaa qofa. Ka ulaagaalee san guutuu danda'u qaadii qofa jecha mana murtii jaajii. Namni tokko hoggaanii fi ni kafree jecha kufrummaa dubbatee waan amantii irraa nama baasu dubbatee hoggaa ja'anis haalli jiru jara keenya akkasuma jecha ni ilaalama. Wanni inni jeesan istitaabaa godhama. Maaliif waan kana jette namichana wanni kun amantii irraa si baafti jaaniin ni gorfama yoo gorfamee didee dhugumaan wanni san kufrummaan isaa zaahira ta'e eegas booda wanni san jaaji dhiyaatee keessiin saasan ragaa guutuudhaa wajjiniin fudhatama qabaachuu fi dhabuu achirra laalama malee abaluu tokko kaafira jechuu kee kana jala waasu jira maaltu jala jira dhiiga nama islaamaa halaal godhu jira jechuudha saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni obboleessa isaa tokkoon نبي نجاب رمنا تاجر توجيه يا كافر كجيه يا فاسق كجيه وان كان بكا تا كجيه يسر دي بتيجي وندسن كيف تجرا جماعت نمن قوان جيه بنجر توجا تني بالو سنة والجماعة آداب إنساني ترى تقاني في قرته دلقا كبرسي سمله دلقا نكسي نما كبرسي في دليل إيش أولوغانا نما ولر رجيسته أبلو كس دبته إني كبره خجوين جاجي جاجن نبر جشو أكسنتو يوها مفتيدو نمني سوان جيه akkas yamantii keessaa ba'e jedha. When it comes to the personal, nama tokkotti hoggaa dhufte dubbiin akkasitti ni hiikamtu jecha. Dubbiin duraan gamtaa keessa liqimsiiftiin ba? Xiqqoo rakkoo nama rakkisiisuu malu. Kitaaba rabbiiti, aalusuna wal jamaa mazaaba isaaniiti. Waan kanaan namaa galuu diti. Nama hedduu dhiba wanni kun wanni irra deddeebi'uuf. Nama hedduu dhibaa kitaaba hedduu keessa odoo deemnuu baafne jechaadha waan kana. Namni tokko yoo jecha kufrummaa akkanaa dubbate ni kafra ni hanna. Kanuma otoo hidha irra keessatti isin qaraasaa jiru tun. Gaafa dubbiin deemtee namicha sanirra wanni san dhufte abalu bar waan akkasii dubbate ni kafre jennee jala muuduu ni dandeenya. Laa akkas ka godhu qaadiin qoftiin hoggaanii fi ulaagaalee fi wantoota ulaagaalee san tahuu dhoorkan waan jaanii ni jira. Ashuruutu wal mamaani ulaagaaleedhaa fi waan ulaagaalee san ragga'uu dhoorkan gaafa qaadiin qoratee mootummaan ragaalee barbaachisu hunda dhiheesse akkasitti waan kana godhuu fi dhiisuun maqaa san baasuun jira malee yookaan niyyaa namaatii fi waan namni dubbate jala deddeemtee kun akkas godhee kafre kun akkana godhee malee jechuurra namni dalagaa akkasii dubbate ummata irraa gorsuudhaaf amma jara keenya yoo waan akkasii dubbattan yoo waan akkasii dalaytan islaamummaa irraa isin baafti waan kana akkasin naa qabadhaa jettee ummata gorsuun barbaachisa ni dandeemaas qaraasisuun ni dandeema garuu abalu akkas godhee kafre no kun aadaa baalusunna wal jamaatii miti jechuu kiyya jara keenya قصدتك فوائدان حديث كان الرافود وفي هذا الحديث فوائد منها احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم نمني مسلماتك دين إساء قرته تيفا ماذا يجور قرته تيفا ماذا وان سدين كان عمله وان سدين كان عمله تيفا ماذا دين إساء تقول اندن دم تقول تجيبا نما قرته تكفور خزنا قول خجنن اگر بينو nikaadhaan halaaliin isaa mijjeessee jaartii godhatee yookaan jaarsa godhatee namni tokko yoo deemee waan rabbiin haraam irra godhe kana babbo'ee hawaasa balleessaa barsaniif rabbalessaan keessaa akkasitti gartee hojjiisee jechuudha. Walakum fil ammallee kakaaniitillee hajjechaa nama lubbuu namaa ajjeese kenne kana walakum fil qisaasi hayaatu yaa ulil albaabi jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala. Namni yoggaa nama ajjeese numa du'a jechuu tana keessa jiruutu isinii jira jee. Silaa namni gabbahee wal fixa kaa. Awwa namni silaa gabbaheeti
namni nama jeese gummaa hafala silaa jaame gabbee lafarraa wal xuruu saatanaaf rabbiin hikmaa isaatiin nama jeese nama jeesu wanni jeebsan akkasuma wajji yoo namni abbaan ofii godheef kumaan qabu ka jeesan ilaal walii galleemi saniifi kazinaa godhe kanaas hawaasa balleeysaaf jee malee namni ragaan afur hangatti dhufuu magaalaa keessa dhaabbatee hamtuu dalagu atuu yoo laalte kaaboo kun ijoollee balleeysaa biyya balleeysaa karaarraa makuu qaba waan hedduu barsiraa ragaan afuritti dhufuu hin danda'u irra hedduutti keessiin tun hin taatu yoo abbaan dhufee rabbii jecha yaa ergaa rabbii awwaan kanaan dalagee narratti haddiidhaafi gaafa jeenu irraa garagale nabiin achirraa garagale nama kana yuun gama kaan hin naanna'ee ammaas itti hime irraa garagale gama kaan itti naanna'ee itti hime ammaas irraa garagale yaada mana maraata mo'ate fayyaadha fayyaan qabaa lakkee dirqamatti akkasii afaanii baase jechuudha shari'aan daangaaleedha lafa keeyse daangaalee kana hin cabsina jettee lafa keeyse malee akka namni rakkatuu fi yookaan namni gartee dogoggoratti waa godheetuma ammaas akka jala deemanii basaasanii nama san rakkoo keessa naqaniifillee yin kun hin dhufne bal'ina shari'aa tanaatii fi akkaataa isin samhaa taate namaaf irra dabartuu taate ilaaluun barbaachisaadha. Sadeessan wujuubu rajmi zaanii namni waa balleessa illee rajjamamuudha qaba jechaa gartee warri Yahudaa gaafa kaan dhoysuu turanii nuti namni tokko isinaa godhe harreerra keenyeetuma qaanyeessine magaalaa keessa hin deemne numas garaf nafaadha malee rajmiin goonu kitaaba keenya keessa jiru jennaan Abdallaa ibnu Salaam radiyallahu anhu jalaa baasee kun warraa kaasaa jeeni kaa nabii biratti kan rakkareessan ni jirti jee tawraa keessaa jirti bara akkasuma jirti ni didan malee kitaaba jalaa keessa jirti. ammallee jawaazu hadiisa kanarraa wanni nu fudhannu afreessan jawaazul qisaasi laakin linsaanu mukhayyarun qisaasni yookaan gartee nama ajjeesuun waan jiru jechuudha ammoo ilmi namaa keessatti mukhayyarun keessatti filmaata qaba a'anii man lahu alqisaasu bayna an yaktassa aw ya'fu ila diyati aw ya'fu majjaanan namni abbaan namni irraa ajjeefame san gumaan fudhadhaa yookaan ammoo namni kun na haa dabru na ajjeefamu yookaan ammoo bilaashumatti rabbi jecha dhiifama godhee fi nama sanii qaba abbaa dhiigaa sanii qaba jechuudha. Akkasumatti immallee nama diin irraa garagale haa ta'u abbaa didees hawaasa balleessaa kanaas haraarraa meessanii jechaadha gaafa inni didee akkasitti diin kana balleessuudhaaf deeme jechuudha. Asumarratti gaa dhaabbata darsiin irraa ultaa golii irratti yoo kana nuu dhaabde inshaallah kana keessaa wanni isin